lubbuu obboleettii kanaa du'arraa kan uf barartanii fi qabadhee gara keessa dhufee viidiyoon kun namni isin bira qabe hundi keessan maqaa waaqayyootiin isin qabe warreen amantii biraa maqaa rabbiitiin isin qabe sheer di'uut koppiliin kirpoosti gochuudhaan qaama dhimmi kun ilaallatu embaasii beerut keessatti argamu biraan nuuf qaqqabsiisa piliis hundi keessan viidiyoo kana sheer gochuudhaan nu gargaara osoo sheer hin godhin na biran darbina obboleettiin keenya suuraa ishee armaanitti argitan kun kan ishiin dhalattee guddatte godina shawaa kibba lixaa waliso aanaa ammayyaa yoo ta'u akkuma nama kamii hojjetattee jijjiiramuuf maatii ishee jijjiiruuf iyyummaa injifachuu fi erga gara biyya beerut imaltee waggaa 3 lakkoofsistee jirti haa ta'uyyuu malee kan ishii yaaddee biyyaa baate osoo hin taane kan ishii mudate wanta biraatedha obboleettiin keenya kun dararrii fi gidiraa ishiirra qaqqaburraa kan ka'e yeroo ammaa kana dhukkuba sammuu dhukkubsataa jirti yookittiif sammuu taatee jirti jechuudha dadhabbii ishii waggaa 3 dadhabde keessa mindaa ishii waggaa 2 gonkuma ijaan hin argine yookittiif hin kennamne kan mindaa ishiitii aaturuutii mana keessatti hojjechiistuu ishii yookittii fi madaamii ishiitiin dararrii addaati kan ishiirra ga'aa jiru jechuudha viidiyoo ishii kana waluma dhaggeeffannee walitti adeemna. sagaleen shii akka waliin dhaggeeffannee walitti deebinadha adaraa keessan namni obboleettii kana gargaaruu dandeessan yookittii fi humna imbaasii waliin wal qunnamsiistanii obboleettii keenya kana rakkina shii kana keessaa baasuu dandeessanii kara keessatiin na quunnamaa lakkoofsi bilbila shiitii na bira jira wali isin quunnamsiisa jechuudha adaraa keessan namni rakkachuu fi dhiphachuun haadha keessanii yookittiif obboleettii keessanii isinitti dhaga'amu mucayyoon kun osoo obboleettii kiyya hangafaa yookittiif qixisuu taate akkamiin godhaa boru wanti narra ga'u wanti ilmoo koorra ga'u hin beekamu jettanii namni yaaddanii viidiyoo kana share gochuu qofaan na gargaarsa biraa isinirraan barbaadu follow fi laayikii keessan isinirraan barbaadu please share qofaan na bukkee dhaabadhaa jechuudha mucayyoon kun yeroo ammaa du'aaf jireenya jidduudha kan ishiin jirtu madaama ishiitiin baay'ee dararamaatidha kan ishiin jirtu jechuudha osoo isin ta'ee akkam gootu dadhabbii waggaa 2 miti kan ji'a 2tu osoo hin fudhatin yoo irra isin jalaa darbeera ta'e hangam dhiphattu garuu mucayyoon kun nyaata fi dhugaatii illee lagamtee akkasuma gatii dadhabbii ishiitii illee dhabdeetidha kan ishiin dhiphina keessa jirtu jechuudha sababa dhiphinaa fi dararama ishiirra qaqqaburraan kan ka'e sammuu ishii darbee amma sammuu dhukkubsataa jirti jechuudha akkuma sagalee ishiirraa dhageessanii dhukkuba sammuutiin dararamaa jirti mucayyoon kun adaraa keessan hundi keessan sheer godha boru wanti nurra ga'u hin beekamu waan ta'eef. obboleettiin keenya biyya beerut keessatti damoosa waggaa 2 madaamni ishii dhoggattee akkasuma immoo dararaa hedduudha kan isheen irra gahaa jiru jettee obboleettiin keenya kun akkuma sagalee ishiitti illee dhageessanitti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri taartas galatooma ulfaadhaa. Itti aansuudhaan obboleettiin keenya kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadha jetteeti kan isheen biyya isheetirraa kaatee dhuftee of jijjiiree maatii koos jijjiira jetteeti garuu ka yaa'u carraadhaati mana gaaris badaas kan nama ga'u carraa ofiiti hanga immoo waggaa 2 kana madadee hanga isheen damoosan kenneef waggaa 2 kana madadee akkamitti akka isheen hin dubbanne baay'ee na ajaa'ibeeyyuu anaayyuu jechuudha. Innaa obboleettiin kun kaa'ufan jijjiiradha garuu kan isheen biyyaa baate erga biyya beeruu deemte waggaa 3 jedhamee jira. Waggaa 3 kana keessatti kan waggaa tokko malee damoosa hin argine waggaa 2 hin kennine fi kanaan duubatti madaamin ishii hojjettuu wajjiniin dararaa jiru jettu hojjettuu biraas hin jira. Kanarraan kan ka'e yaadurraan kan ka'e obboleettiin keenya sammuu ishee tuqamaa jira jette. Obboleettiin keenya kan himaa jirtu tuni jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee viidiyoota kanaa kanarratti hin hojjennaa ijoollee akkasuma ramadaamii keessatti rakkatanii hin hojjechaa jirra jechuudha. Maaliif jalqabuma irratti haga waggaa 2 ilma namaa kamtu waggaa 2 malee tola hojjedhaan waggaa 2 sira akkam sammuun namaa kun akkamitti yaada waggaa 2 dhiisi guyyaa ji'a 2 hin hojjedhan ji'a 2 hin hojjedhu damoosa kiyyanaa kennu baanaa hin hojjedhu waggaa 2 akkamitti hojjetan maaliif waggaa 2 obboleettiin keenya kun ta'echi maaliif erga waggaa 2 hin kaffalamne akkamitti hojjetti mana san akkamitti hojjechuu hin danda'amu damoosa malee waggaa 2 akkamitti namni hojjetan akkamitti hin dubbanne waggaa 2 kana ushuma teetteechi moo maali naa keetteechi moo akkam
ginan waan keenya ijoollee keenyatu naaf hin galan waan kana yeroo baay'ee irratti damoosa kechanii ji'a fudhadhaa jedhe mee maal gocha amma waggaa lama teessistee kaanee dubbatti rabbii keessanii jedhaati ijoollee dhiifamallee naa godhaati abbaan fedhe yoo gaafa waan fedhe siin jedhu iyyuu madaan fedhe haa taatu gaarii isaa taatu badduu isaa taatu ji'a fudhadhaa damoosa yoo ishii isinii kennuu baatte ji'atti aanutti hin hojjetinaa. Iyyadhaa biirootti iyyadhaa namatti iyyadhaa miidiyaatti iyyadhaa dhugaa rabbii indee baheen bada malee ani waggaa lama dhiisitti ji'a lama hin hojjedhu damoosa naa kennuu baannaan an akka kootitti isin jechaa indee akkamitti namni waggaa lama irra teechisa birrii jechuun ergashiin nama gaariin taane waggaa lama erginee fi maaltu naa ergite dheetin taa'are namni mee mana gaariillee yoo ta'ee si ergama jedhama garuu yoo ergama nama gaariin hin taane ji'a fudhadhaa damoosa keessanii jennee durallee dubbanneerra. Ji'aan damoosa keessan ji'a fudhadhaa damoosa keessan ji'a fudhadhaa madaamintuun yoo baddu keessattuu yoo ishiin badduu taate ji'aan qarshii keessaa fudhadhaa jennee himni dubbanneerra viidiyoo baay'ee hojjenneerra. Isinii galee viidiyoo asii baay'een hojjetan gara kootiin waa'ee akkasii irratti jechuudha. Maaliif mana gaarii mana badaatu jira keessattuu yoo mana badaa gaafa siin gahu birrii keessan qarshii keessan ji'a fudhadhaa yoo isinii kennuu baatan immoo ji'atti aanu hin hojjetinaa. Amma tokkoffaa irratti micayyoo kana kan balleessaa qabu ishiidha. Anuma ishumatti mura jechuudha. Gisee tokko jarumatti murra fiinnee jechuudha. Akkamitti birrii haga waggaa lama irra teessiste. Maali ni yattu miidiyaatti akkama baatee yattu kanatti yattu. Amma haga waggaa lamaatu nama wal arguutu jira bar. Nama argattee akkana jettee himachuudha yookiin jaluma baduu dandeessi bar. Yookiin poolisiitti yookiin biiroodhaan dhuftetti bilbilachuu dandeessaa bar maaliif akkamitti namni waggaas kana madadee waggaa lama dhiisatti jiran birriin ji'a lamaa tokkotti garaa lama nyaattu dadhabbiin akkatti nuti finnu anaafistuu beekaa mana namaa gola namaa keessa warri hojjennu jechuudha. Kanaaf kan balleessaa qabu ammallee mucayyoo kana jechuudha. Mucayyoo amma manaannoon ishii dhoggatte kana kan waggaa lama madaaba ishii dhoggatte kana. Sababni isaas gizuma waggaa lama dhiisitti ji'a lama yoo dhoggatte dirqama biirootti bilbilachuun akkasumas immoo yoo biiroon dide poolisiitti bilbilachuun. Eenyumtuu kan tola namaa hojjetu keessattuu warri kontiraata jirru bar nuti firiidamii qabnaa bar maal taatan firiidamii hin qabna. Nuti firiidamii qabna gaafa seera qabnaa seeraan dhufne waan ta'eef seerri keenya damoosni keenya nuu kennama. Ji'a waggaa lama yoo finne damoosni nuu dabalama. Haga waggaa lama immoo kama achi kontiraata dhuftee sanii hojjetta. Waggaa lama fiixee taanan immoo damoosni keessii dabalama. Kanaan boodatti ji'a sii kennama. Akkamitti namni ilmi namaa tola hojjeta haga waggaa lama. Barma amma baatee immoo yoo dubbatanii akkam xiqqoo shan baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Ijoollee keenya irratti ofii keessanii balleessitanii namallee ofii keessanii badaa gootan jirallee jechuudha. Akkamitti hin gaafanne ergashiisa dhoggattee akkamitti hojjetta waggaa lamaa tola kana taphate jechuudha jettee amma immoo akkamitti naa kaffalama sagalee naa ta'a akkas ta'a. Dhugaa gisee tokko ofii keessanii of eeggadhaa. Hin hojjetinaa baqaa waggaa lama finnaa ji'a keessa finnaa yoo damoosa si kennuu baattu hin hojjetin. Hin hojjetin hojjedhu sinaa itti hin hojjetin yoo hojjedhu jette damoosa ji'a dhuma naa kennu sararaan immoo namatti aanu na hojjedha yoo ishii si kennuu baatte hin hojjettu bakka biirootti na deebisi maaliif ani kanaan dhufee birriidha malee tola hojjechuu hin dhufne eenyumaa yoo ta'e biyya ormaa dhiisatti biyya keenya keessattuu jechuudha bare ijoollee maal taatan yoo mee midhaan tokko gaariirra nu godhisi yoo siin jedhan bare yookiin bakka tokko akkana fuudhee akkas godhe yoo siin jedhan yookiin immoo baajaajii takka irra midhaan godhe yoo jedhan yookiin makiinaa midhaan tokko gurri nu korsiisu yookiin shaantaa tokko nu korsiisu jedhan birrii kaffaltaa bare birrii kaffaltu malee waan tokko hojjetamuu hin danda'u bare. Haa ta'u kana hunda biyyi namaa gadar sararatanyaa namaa taatee immoo tola hojjettaaf. Har'a immoo baatee gannaa immoo sagalee laataa birrii waggaa lamaa agarra. Kun sila dhugaa dha fakkaata moo soba namatti fakkaata dhugaa rabbi ofii keessanii balleessanii ofii keessanii irra geessanii raawwattanii gaafa immoo akkas jettan hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf biyyuma teenya keessatti namni tola namaa hojjetu jiru bara wanta daqiiqaa takka ol fuutee makiina irra gootu birrii kaffaltu malee hin jiru waan akkasii tolli hin jiru faranjii balleessisan hin jiru waan namni tola si hojjetu bara biyya kam keessatti jechuudha hundumtu kan hojjetu qarshii akkamitti qarshii ofiin gaafanii obboleettii keenya kun kan balleessaa qabu ammallee obboleettii keenya taatu balleessaa qaba. Obboleettii keenya taatu balleessaa qaba. Obboleettii koo
Ata fi keetii balleessite amma ani waan asii godhan hin beeku. Dhugaa rabbi obboleetti koo waan asii godhan hin beeku. Akkamitti akkasii fudhachaa illee garuu kana beekuu qabdan ijoolleen keenya. Dhugaa dubbachuudha jechuun waan kana dursitanii beekuu qabdan. Ji'a keessan dabarsinaa ji'a keessan jejjaan bareedee keessa fudhadhaati obbira kaawwadhaa yookiin biyya buufadha. Kanaan alatti ishiirra teechistanii waggaa tokko waggaa lama irra teechistanii ishina dhoggatti maali kaa? Seera maaltu akkas jedhe? Ati kana jettuuf maali? Jijjiiramaa fi miti birrii nagaa ishee bira teechistu biyya buustee har'a beekasi waan beekasii hojjetti lubbuu koo. Dhugaa baay'ee nama azzanazzana.